Akkam jirtu daawwattoota keenyaa fayyaa keessanii walitti deebinee dachaane amma immoo jechuudha amsaaluu abbasacee mirir jedhee mana bayee sokkeera immoo maala yaadisiitanii yaa'u biddeen nan tosha jedhee akkuma jedhee absiitti buufadhee jira garuu isa biratti maal akka yaade beektu cororsaa wayin caccabu hanna baabaroo isa jedhamu sanii isa hojjedhee buna dadanfisee Mok godheege dhumasaa piraanki ta'uusaa itti himaa garuu itti wawwaceetu akka boochifadhee jechuudha. Amma maaltu nu barbaachisa keessa abishii daakamaa qaba. Abishii daakamaa qaba. Ila bukoonsaa akkasitti bukoon inni kun kofnaa jedheera jechuudha. Lalaala bukoonchi nabaabaroo sitti toshuudhaaf ka'eedha. Ashaboo abishii itti makee isaan booda nyaata bareedaa buna qursii bunaa gaariin hojjedheetoo eegaa jechuudha. Isinis achumaanii nyaachaati buna keessan dhugaatii viidiyotti kana ilaalaa fixaa yoo isinitti tolte immoo nama biraatiif share like godhaa nu jajjabeessaa ansiniin jedha qaqqaalota koo babbareeddota koo manni mi'aa koo baay'ee dhiphoodha garitti socho'an nama dhibdi ishii kanarratti ilaa abishii abishii xiqqoo fooliidhaaf baay'ee gaariidha jechuudha abishiin akkasitti turgufaa isaan booda kanadha achiin ashaboo xiqqoo itti godhaa jechuudha ashaboo xiqqoo itti godhaa isaan booda walitti rukutaa jechuudha ashaboonis nu jedhee maqaa isa foolii qabu isa akkam namatti bareedu isa maal jedhu kana shawaa keessatti baay'ee nyaata beekamaadha. Gara biraatti wallagga keessattis ganna kana kaafaa yeroo gannaa walitti nammanii jiran waan akkasii kan akkas godhaniit wannoo jedhu baay'inaanii siniin jedhaa qaqqaalota koo annaa kana abbaan eebbuu gaadhufe maal akkanaan jedhu kaa wajjumoo bannaa nan araarfadhamoo gubeet manoo fi martumaan garaasaa waadamee deemee yaa kun ilaaltu viidiyoo san irratti kana mochuudha amma bunas dadanfisee keessas fixattee dhuftee hin jedhaani nya ittuma dutaati jechuudha siniin jedhaa nagaan nufaana tura amma dhuma viidiyoo keenyatti nufaan akka taatan isin kabajaa isin gaafannaa amma toshachuudha fi itti eegalaan jira kunoo eeleenis naa iteetti eeleenis iteetti kanaaf iyyuu jechuudha ugaa toshadhuu ilaalaati isini sana faana waa xaafii diimarraa jechuudha biyya keenyatti xaafii diimarraa toshama kanaaf furdifamee jechuudha akkasitti baay'ee furdaadha leetiisa akkasitti toshama jechuudha asirratti maaltu nammaa aybiin namuu danda'a urgoon namuu danda'a ammoo waanuma qaban itti namuu danda'a haafuma qimamaa qumamoonni warras keessaa itti namaan kun jiru isaan kun jechuudha yaa keessa annabaa baree keenyas maal akka inni fakkaatu qursii bunaa ganna kana akkasoo godhan malee ganni baranaa baay'ee cimti dhugaa rabbii ganni barana kanaa kun ol akkasitti jechuudha yaa kana fakkaata amma akkasitti baha isaan booda nyaata jechuudha innaa kuno inni tokko bishaatee jechuudha inni tokko bishaatee irraa fuudhaan jira inni akkasitti jechuudha kuno akkasitti irraa kaasaa jira inni kun bishaateera jechuudha oshi Chiti salamaffaa itti naqaa jechuudha amma salamaffaa naqee isaan booda irratti namma isaan booda kaa jechuudha meeka yaadas nuu kennaa yaadas nuu barreessaa koomentii irratti nuuf kaa nu jajjabeessaa haadha eebbaas fixateetuma akka inni fayyisu jechuudha amma har'an ol jedhee wannoo jedhaa jira
garuu sanarra ka'e kana sanarra ka'e kana badaadhuma isaa dhibbatti fayyeeni miti jechuudha. Yaa amma tokko ciisurra jechuudha. Kun akkasitti irratti darrabamaa jechuudha. Akkasitti irratti darrabamee annanti dhiinni dhume jechuudha. Kanaaf ammanni kun akkasitti irratti galiin darrabamee jechuudha. Isaan booda maal taaree nyaata isa bareedaa akkamii taasisan foolii isaanii isinitti himuu hin danda'u akka ittiin urgaa'u foolii isaa jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo beekoo dhiista. Akkuma argaa jirtanii nyaanni keenya qaqqabeera. Aybii waan hin qabneef urgoo fi dhadhaadhaan jechuudha. Irratti jechuudha kunoo akkasitti irratti nam'ee akkasitti irratti nam'eetoo isaan kana akkasitti godhannaa jechuudha. Cororsaa wayin immoo walloon jedhamu kanadha. Gannaan hin nyaatamtu. Abbaan eebbuu dhufaa jira. Akka bayeetti jira waan ta'eef amma dhufaa jira. Bila shukiranya. Innaa kana hojjetataa jirra jechuudha. Beekuu deemta kaameraa jala. Bila ishee. Kana abbuna keenya dhiyyeeffanneerra. Abbaan eebbuu maal akka jedhus kaa keessaa suma naraarfachuu fi eekkameesuma dhugaa saarii bahee dhufaa jira fakkaata. Buna keenya dhiyyeeffanneerra kana dhiyyeeffanneerra kana keenya nyaachaa fi jechuudha. Baay'ee mi'aa baay'ee bareeda. Yoo argitanii dhugaa aniyyuu fixe. Kan akkasitti nam'ee isa mi'aa akkamii taasisan kun. Aadaa Oromoo keessa isa beekamaadha kuni. Siniin jedha. Mi'aa anu fixe jalaa fudura bicha singee. Kottaa nyaadhaa kanan xaragadhaa. Dhadhaadha yaadu dhadhaan dhibba ja'a galteetti. Komantii irratti immoo naa balleessaa. Tolee. Komantii irratti naa barreessaa. Abbaa eebbu jirta? Akkam ture uumaan? Maati manaa kee akkam? Gaarii ture. Maati manaa kee? Maal ati manaa koo mataan isheen dhukkubaa? Qaamni ishee hundi dhukkubaa? Ishees moo? Waan tokkoon isheen jiru kunoo? Akkasitti dhukkubsatti. Nyaata kana beektaa? Hin beeku na barsiisaa. Hin beeku na barsiisaa. Haati manaa kee ishiin dura wajjin deemtan akkamii bira dhattee akkamii siin jedhe bara. Amma sa'aatiin yeroo laaqanaati malee yeroo waa yaada mana haasa'a miti. Tolee hundumtuu yeroo qaba. Hundumtuu? Kottu nyaadhu beeku. Kottu too nyaadhu. Kun nyaadhu beeku? Maal ta'e? Maal ta'e? Kottu nyaadhu? Kottu nyaadhu. Kottu nyaadhu? Maal ilaalaa? Maal ilaalaa? Na ilaala televizyinii ilaala na ilaala isa sirbaa sana na fakkaataa? Yaada waan cabne? Lakki. Keenya. Kaameraan isaanii garuu waan jeeqa. Na fakkaata argitee isa. Inni waan nu rukutaa jiru? Kanaaf isa ilaala. Kophee koko.
Abbagar kottunya. Abbagar. Join mama Abbagar. aku kulit. Minta ke mana aku pakai tu. Mana minta aku? Mana ni lah juga minta aku. Beko. Nuftu? Kabo. Kot army. Kabattu. Sip. Kottunya do. Army apa? Atamen wansa. Na fayyada tafakkata dubbi sigodaira. Nu too gidduu na dhibbataa turre kunoo daa'ima kana wajjin nu jalaa dhukkubsattee har'a immoo xiqqoo hafuurristi deebi naan ol jette ana qabattee sireerra ol jette har'a bariidhaan. Inde isa yoo afaan qabdaan dubbatta. Abbaa kun naannoo fe'aa silaa akka fiisimiti ani biddeenan tolchu akkamitti nyaatte amma dhuftee kan ani dhiisee baay'ee simiti. Halo. Odoo biddeen nan tolcha mucaalaa qabisiin jedhu diddee baate miti. Lakki. Sintu boodoo jettuu baate bar. Beekoo silaa qabe malee kun antu muksuusee. Dhimma ta'eefani bakka ta'e ga'ee deebi'uu fedheen. Malee dubartittiin waan nuti bire. Dubartii maali? Ishiin sila si bilbiltoo Wayyaa bilbila kaasuu diddeetoo na biratti kaasuu diddeetoo baate. Saayilentii gootee baate gadi. Hin beeku. Hin beeku. Jettu. Nan gubina mana nyaadha. Nan gubina waadiin maal abiddarra keessee na gubaa jirta. Boqqolloo moo? Qoota kasalli qabataa jira boqqolloo si waadaa sitti. Kasalli maali? Cilee. Abidda gemmii gidduu keessee na waadaa jirta. Otuu lafa otuu fayyitee sirriimatti hin bayyaannati. Maalii dura bayyaannadhu na gubuun kee qaqqabda. Hin qaqqaba amma ijoollee biratti. Ijoollee biratti maaliif na dubbachiiftaa? Ijoolleen hin dhiphatti. Maal eekamsa dhimma maal afaan Oromoo isa ishii godhanitti beekti. Afaan Oromoo baraa jennaan diddee teessi. Joon. Ullollee ani fayyii abbaatii ullolaa jirra. Ullolaan jiru. Waan ma fe'ee fiyyuu jechuudha. Sin gubadha jedhee si gubannaan naa gubachuu diddee. Si waadannaan naa waadamuu jirtee. Akkati dheengadda na gubdettaaf si guba jedhee. Naa gubachuu jiddee atoo baraa dhuftee fakkaata piraankiin akkasirratti hojjetamaa jiru. Uummanni keenya maal jechuudha? Uummanni keenya abbaa garaatii fi haadha garaatii. Kanaaf iyyuu walii yaaduun beekuu, wal gargaaruun beekuu jechuu keenya moo yeroo hundumaa kanatti nyaata naa kennitee nyaata na jala keessee piraanki naan jettu. Uummanni keenya abbaa garaa fi haadha garaatii silas jechuu keenya bara erga kun ikkoo warra afaan hiika biratti ikkoo warra afaan seera afaanii biratti hiika qaba. Maaltu? Waliin gargaaru, manni keenya waliin gargaaru, waliif yaadu. Abbaa garaati haadha garaaf abbaa garaati kan jechuudha bara. Yeroo hundumaa nyaata naa dhiyeessitee piraanki naan jetta. Yeroo hundumaa nyaata naa dhiyeessitee piraanki naan jetta. Anaan innatti na gubdee. Nyaata nas wallaan ani karaa giraatti immoo hiikkadhu qaba. Ani nyaata si wallaanatti si guba malee garaa qullaa sin gubu. Kanas immoo keessas immoo daawwattoonni eebbaaf beekoo kan inni irra'u tarii akka hojjetataniif akka nyaatatanii fi isas keessa argaa isa sila barii viidiyoo isa dura warratti ol tajaqaancanne isa kaleessa isas asumaadha ilaalanii daawwattoota keenya maatii keessatti maaltu jira maaltu piraankii keessattis barumsi jira piraankii kolfuu qofa odoon ta'e barumsis baratanii ni jira. Kanaaf haati manaa tokko tokko gubduu lafaa kaatee akkuma haadha eebbaa reessa dhette karaa kan baate karaa kan dhufte karaa kan hin jetti. Kanaaf kaameraan televezyiinii bira jira. Tisiisnuu raqbattii jiru. Mucaan kaameraa ilaalaa ture malee televezyiinii bira ilaalan ture. Televezyiiniinis ilaallata waanuma jira garuu. Prank. Prank. Nagaa gaafadhu too. Prank.
prank Uummanni amma uummanni eebbaaf beekoo hordoftoonni eebbaaf beekoo kana maalitti hikkatu sitti fakkaata? Uummanni keenya akka haadha garaaf abbaa garaa ta'e nutti himaa jirti. Yeroo hundumaa abbaa manaa nyaata dhiyeessitee fi piraankii gooti. Nyaataan piraankii gooti. Waliif hin yaadu, waliin gargaaru uummanni keenya walirratti duulaa diinaaf meeshaa ta'a. Diinaaf meeshaa ta'a. Waliisaa wal nyaataa. Inni kaan diinaaf meeshaa ta'a, inni kaan immoo waliisaa walirratti. Inni meeshaan ta'an immoo waliisaa walirratti duula. Akka gaadha garaaf abbaa garaa waan ta'eef itti hikkatamuun uummanni keenya gaafadhula. Ani akkuma gaariitti isin akka isin hikkattan yaa kan namni akkuma ilaalcha isaatti hikkata. Viidiyoo kanarratti koomantii naaf ka'a. Nagaadhaan naaf tura. Waaqayyo koo sinaa eebbisuu eebbifama. Abbaa naarra miti leenjaa. Ganaaf nagaan nuuf tura jenna dhaqaa tokko kaameraa dhaaba. Dhaqii todhaa beebbuu iddoon koo. Way nan gubadhe. Maal gubatta? Nan gubadhe nan waadame abidda gemmii gidduu keessa na gubdee bakka gubadhe kun olaal fuulli koo maadiyaati bu'aana ta'ee funyaan koo irratti adda koo irratti maadiyaati na yaafetti piraanki naan jetti. Ilaala maadiyaatiin na gubdee na waaddee kun ola. Kun olaala. Dhuguma amma ijoolleen amma hanqaaquun fakkeesse moo? Funyaan koo irratti adda koo irratti maddii koo lamaan irratti maadiyaatiin irratti yaase. Meesin koomentaataroonni keenya abidda natti qabsiiftee na waaddeet erga waadame waan waadamu dhabe erga waadamee cilee ta'ee booda kunoo piraanki naan jetti argitanii waa maraafu baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna like share godha buna garuu sa'aatii isinitti dheerata jenneeti qoyii bunni dhiyaatee jira itti agarsiisini sa'aatii isinitti dheeressinu jenneeti qaqqaalota keenya xiqqoo shakkana butte. Esa keessita? Yaa gooftaa Yesuus. Achumatti naannoo akkasii naannessitu. Maali meedooni? Maali kun ijoollee bakka ijoolleen irbaata ijoolleen dhiyeessite maali kunoo dhiyeesseen jira. Garuu sa'aatii isaa isinitti dheerata jedheenii qaalota kiyyaa buna keessanis dhugaa akkasumas kana nyaadhaa isiniin jenneerraa eebbifamaa nagaan nuuf tura nagaan nuuf oola bakka nagaa nuu bula.